amantaan koo rakkoo saba koo akkan dubbadhu na dirqamsiisa jedha Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Egaa waa'ee Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa guutummaa guutuutti qabannee isiniif dhufneerra hanga xumuraatti nu faana ta'an affeerraa keenya. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcastii warreen maatii keenyan ta'e namuma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdannuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Manzummaadhaan rakkoo sabasaa himuu kan jaallatu Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa qabiyyeensaa barsiisaa amantii Islaamaa irratti xiyyeeffatee hojjechuun beekamu. Hanga ammaatti manzummaa afaan Oromoo 34 fi afaan Amaaraa 6 walumaatti 40 hojjechuu kan himan Ustaaz Raayyaa manzummaa hojjetanii keessatti saba Oromoo rakkina keessa jiruu fi sagalee ta'uu irratti akka xiyyeeffatanis dubbataniiru. Manzummaa kana hundaa walaloo qopheessuurraa eegalanii waan hundaa ofii isaanii akka qopheessanis himanii. Kun immoo hojii baay'ee dadhabsiisaa jedhanii uummata kana waliin gargaaree qooda koo ba'aa kan jedhatu akkan wareegamaa kaffalee qopheessu na dirqamsiisa. Sagalee fi dandeettii walaloo rabbiin natti harjoome fayyadamuun hawaasa kiyyaa fi waa gumaachuutu amileenaaf ta'e malee manzummaa hanga kana baay'atu dhiisii tokkoyyuu qopheessuun ni ulfaata jedha Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Rakkoo fi quuqqaa sabaa akkasumas laalaa godaansaa fi gorsa namummaa irratti xiyyeeffachuu isaatiin manzummaan isaanii hojjetan hordoftoota amantaa Islaamaa biratti qofaa osoo hin taane kan biraattillee akka dhaggeeffatamu ibsanii. Kaasetta 40 baasan irraa maal buufatanii kan jedhuu fi Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa akkas jedha. Uummanni kaasetta makanaa baasuu koo ilaalanii dureessa na se'uu waanan irraa fayyadame itti fakkaata. Anaaf faayidaa guddaan ergan koo hawaasa bal'aa bira naaf ga'uudha jechuun bu'aa manzummaa isaanii ilaalchisee haala jiru gabaabinaan ibsan Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Otoon irraa fayyadamaa jireenya kiyya jijjiiruufan hojjedhatee silaa akka kanaatti hawaasa koo bira naaf hin ga'u jedhanii hojii faayidaa dhuunfaa irratti rarra'u umurii isaas yaadni isaas deemsa isaas ni gabaabbata jedhu. Inumaa kan silaa gurguramee isaan gargaaruun irraa ture kaasetta hedduminaan maxxanfamee kuufamee jiru dhabamsiisuutti maallaqni isaanii baasaa akka turan himanii. Bara manzummaa kaasetta maxxansuun irraa eegalee kaasetta magaazina tokko guutuutu na harkatti hafee ture. Waggaa 6 dura birrii 5,000 baaseen kaasetta konkolaataa 5 dhabamsiisee ammallee guutamee hin xumuramne jedhu. Jireenya dhuunfaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa wajjin kan ilaallu ta'a. Barsiisaan amantii kun hojii ittiin beekaman manzummaa irraa faayidaa argachuu baatanis garuu tumsa dinqisiifattootii fi jaallattootni isaanii akka amilee fi jabina ta'ee fi dubbatu. Kaasettiin kiyyaa akka eegametti bitamuu baatus nu garuu haaluma gaariirra jirra. Namoonni biyyoota Arabaa keessattuu Kuwaatir jiran na bira dhaabbatanii naaf maxxansiisaa turanii yeroo mara abbaa ijoollee 3 ta'uu fi magaalaa Finfinnee keessa jiraachuu kan himan Ustaaz Raayyaan jaalallii fi gammachuun maatii isaanii keessa jiru ulaa rakkinaa karra cufuun himanii. Hundaaloon ammoo qabeenyaa biyya lafaa kanatti baay'ee hin hajjoomu. Yoon gamoo 5 ijaares siree tokko irraan bulaa. Yoon warshaa daabboo ijaares daabboo tokko nyaadha amantaa jedhuun qaba jedhu. Jireenya koof ana caalaa namatu naaf dhimmamaa. Namoonni waa harkaa qaban yoo aksiyoona hundeessanis keessa na galchuu hunda caalaa ammoo maatii koo waliin gammachuun qabu akka bareeduun jira galata rabbii jedha Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Yeroo ammaa karaa TV Hamilton jedhamu kan gareen isaanii hundeesse akkasumas gama YouTube fi Facebookiitiin ergaawwan amantii fi dhimma namummaa irratti xiyyeeffatan dabarsaa jira. Miidiyaa hawaasaa irratti akkas jedhu Raayyaa Abbaa Mancaa. Hawaasni baay'inaanii miidiyaa hawaasummaatti godaanee jennaani bakka hawaasni koo itti argamu dhaqe malee miidiyaa hawaasaa qofaa irratti hin xiyyeeffanne. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa hawaasa Oromoo rakkoon harka qabu bira qaamaan deemuun waan irraa eegamu gochaa turaniiru. Erga weerara koronaa vaayirasiin as garuu akka fedhanitti himaluun hawaasa waliin wal arguun rakkisaa ta'urraa
kan kee miidiyaa hawaasummaa Feesbuukii fi Yuutuubii fayyadamuu akka eegalan himaniiru. Rakkoon saba kootii rakkoo amantii qofaa miti. Anis kanaafan amantaa qofaa irratti hin xiyyeeffadhu. Rakkoon hawaasa kootii waan hedduudha. Manzummaa fi barumsa adda addaan karaa dabarsuu waanan dadhabee fi bara 2020 keessa Yuutuubii banadhee karaa jiruu fi bakki uummata jirus as waan ta'eefan banadhe. Yuutuubiin Raayyaa Abbaa Mancaa Ofishaalii jedhu hordoftoota maamiltoota 254 caalan kan qabu yoo ta'u, Feesbuukiin isaanii ammoo Raayyaa Abbaa Mancaa kan jedhu hordoftoota miiliyoonii 1.1 ol kan qabudha. Maqaan isaaniitiin akkaawuntii fi fuulli Feesbuukii 24 ta'an banamee jiraachuu kan himan Ustaaz Raayyaan, namoonni kunneen akka maqaan koo irraa kaasan yeroo garaagaraatti yadhus guutummaatti narraa hin kaane jedhani. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa Oromoo ta'anii dhalachuu fi duree amantaa Islaamaa ta'uu isaaniitti ba'an lama akka isaanirra jiru dubbatanii. Tokkoffaa waa'ee amantii Islaamaa barsiisuun dirqama kooti. Wayita hawaasni musliimaa na waamu masjiida deemeen tajaajila. Lammaffaa rakkoo hawaasa kootii bira darbuu hin danda'u. Kun immoo duudhaa amantaa kootiiti jedha Ustaaz Raayyaan jedhaniiti. Karaa miidiyaa hawaasummaa tajaajiluun amma isa qaamaan imalanii rakkoo hawaasaa ijaan arganii hin ga'u jedha. Uummata biyyattii bira addaan miidiyaa hawaasummaa waan gaarii itti fayyadamuu baay'inaan hin mul'atu. Ustaaz Raayyaan dhimma kanarratti akkas jedhani. Miidiyaa hawaasummaa ittiin waa ijaarrannus ittiin waa diiggannus harka namaa jira. Anaaf miidiyaa hawaasummaa jechuun bakka hawaasni jiru dhaquu jechuudha. Egaan kabajamtootaaf daawwattoota keenya qopheessee qindeessee kan an eebbisaa Taakkalaati.